Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota tokkummaatti hubachaa jira jirtu baga jiraattan bakka nagaadhaan gara chaanaalii tokkummaatti hubachaa mitti dhuftan namoonni jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan laayik sabiskiraayib godhaatii maatii keenyatti dabalamaa yeroo viidiyoo gallakkifnu viidiyoon isin barbaadan isin fayyadaa jennee yaadne akkasiin bira ga'uu fi isiniin jedha. Hundi kan keessanuyyuu laayikii godhaatii jammaraa viidiyoo kana sababni isaas qodaan adda isinii qabadde dhufee kun qodaa bareedaa namoota biyya alaa keessa jiran akkasuma biyya keessa jiran illee hin fayyada jedhee yaadee ofii kan kootiifis immoo hojjechiifadhee baay'ee itti gammadee isin biraan ga'uudhaaf dhufeen jira. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na faana tura affeerraa kiyya inshaallah. Egaa guyyaa addaa meeshaalee asirratti argaa jirtan sireedhaa fi kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti ni argattani. Meeshaan kun jechuudha meeshaa baay'ee bareedaa kan ta'edha. Gatii madaalawaadhaan kan inni irraa hojjetamu meeshaan kun jechuudha maashaallah baay'ee bareedaadha. Muka qulqulluu waddeessarraa kan ta'e kan inni hojjetamu jechuudha. Akkasuma bakka feetan biyya keessatti biyya alaa teessanii biyya keessatti maatii keessaniif ofii kan keessaniif hojjechiifattanii bakka feetanitti illee ergachuu ni dandeessanii jechuudha. Haala salphaadhaan kan ta'e kan illee galtanii argitanii itti gammaddanudha malee kan itti gaabbitan miti. Kanaafiyyuu jechuudha isinillee yoo namni meeshaa kana barbaadan koomentii jalatti naa barreessaan isiniin jedha. Anis lakkoofsa jaraa isinii kennuudhaan wal isin qunnamsiisa. Isinillee waan feetan ajajattanii bakka feetanitti ergachuu dandeessan jechuudha. Akka feetanitti kana malees meeshaalee biraa isin biraan nan gahaa inshaallah. Garuu kanan isinii qabadhee dhufe guyyaa hadhaa kana akkuma argaa jirtan Arabiyaan Majlisiin illee ni jira. Sireen babbareedaan illee akkuma argitan ni jira jechuudha. Guyyaa addaatiif kanuma lamman qofaa kanan isinii qabadhee dhufe guyyaa itti aanutti immoo kan barbaadan waan feetan illee koomentii jalatti barreessaa. Fakkeenyaaf kan akka doolaabaa yookaan immoo qumsaaxinii isa gurguddaa kan uffataa jechuudha. Gabatee siinii akkasuma immoo kushiinaa jechuudha. Qodaa kushiinaati jechuudha. Inni kan biraan ammas barcumas waan feetan jechuudha. Qumsaaxinii isa bimmiccees algaas waan barbaadan akka feetanitti maateeriyaalii isaatii wajjiniin hojjechiifachuu dandeessu akka fedha keessaniitti jechuudha. Arabiyaan Majlisiinis immoo akkuma yuutuuba kanarrallee baay'inaan jiran beektan jedhee abdiin qaba. Akkasuma kaareedhaan jechuudha kan inni hojjetamu. Kaareedhaan isumaayyuu ammas akka feetanii jechuudha. Gattaa isaa olkaa isaa bifa isaa hamma feetan jechuudha ajajattanii hojjechiifachuu ni dandeessanii jechuudha. Sanis immoo lakkoofsa isaanii kophaatti isin maxxansa argachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa akkuma argitanuu inshaallah tokko tokkoon isiniifan ibsa jechuudha. Jalqaba irratti Arabiyaan Majlisiin kun kan inni itti argamu magaalaa Jimmaati jechuudha. Magaalaa Jimmaa keessatti argama. Akkasuma naannolee bakka feetan magaalaa Jimmaa keessatti argama malee bakka feetan isinii qaqqabuu ni danda'a jechuudha. Isinillee akka feetanitti jettanii maatii kan keessaniifis ta'u firoottan keessaniifis mana keessaniifis ajajattanii qaqqabsiifachuu ni dandeessanii jechuudha. Garuu qodaan isaa kwaalitii kan ta'e carqiin isaallee sooftiin isaallee kan keessa jiru jechuudha. Ispoonjiin isaa jechuudha. Shakilii kana qofa osoo hin taane akka feetanitti jechuudha ajajachuu ni dandeessu. Qodaan waannaan isaa maallaqa osoo hin taane qodaan isaa kwaalitii ta'uu kan boritti hin gaabbine kan boritti immoo ittoo farankaan koo kanatti ba'uu dhiisee jiraata jettanii kan hin gaabbine jechuudha. Minxaafiidha wajjiniin kana malees immoo Arabiyaan Majlisii qofa osoo hin taane firaashii illee jechuudha. Tiraas carqii isaatiif carqii firaashiitii wajjiniin illee hodhamee maachiin isaa jechuudha. Magaarrajaa isaatii wajjiniin inshaallah viidiyoo isa dhufu keessatti isinii qabadhee nan dhufa. Guyyaa addaatiif kan isinii qabadhee dhufe algaadhaaf Arabiyaan Majlisiidha jechuudha. Egaa akka argaa jirtan kana jechuudha algaan isin asirratti argitan kun inni kun jechuudha inni isin argaa jirtan kun inni kun 20,000dha jechuudha. Birrii 20,000 kunillee akkasuma 20,000 kun 25,000 inni kun immoo 30,000 jechuudha. Algaan kunillee 20,000dha. Jarri kun malkii jiraatu adda adda ta'e malee tokkichuma jechuudha. Kunis jechuudha inni kun 20,000 jechuudha. Kunillee akkasuma 25,000 inni kun keessaa bahaadha jechuudha. Nimma isin argitan adiidhaan jiru sun 30,000 jara kana 20,000 inni kunillee 20,000 jechuudha.
akka feetanitti jechuudha. Akka feetanitti isinillee lakkoofsa jaraa isiniif maxxansaa gaafattanii bakka feetanitti ajajattanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Amanamummaadhaan, qulqullummaadhaan bakka sanallee namni biyya keessa jirtan bakka sana dhaqxanii argachuu ilaaluu maalirraa akka hojjetamu hojiin jaraa isiniif ni ta'e. Namni immoo biyya kana keessa jirtan yookaan immoo biyya ormaa keessa jirtan maatii naannoo sanaa yoo qabaattanii jettan bilbilaan wal qunnamanii eessa akka jiran wal gaafatanii dhaqanii bakka hojii jaraa dhaqanii ilaalanii hojiin jaraa isiniif yoo ta'e jedhe qodaan inni irraa hojjetamu isiniif yoo ta'e jedhe maatiin naqee isinii hojjechiisuu ni danda'a jechuudha. Ilaalee ija isaatiin ilaalee ergatanii ilaalchifattanii hojjechiifachuu dandeessu jechuudha. Yoommoo nama maatiin isin dhaqee nama hojjechiisuu hin dandeenye gaafa biyya galtanii jettanillee dhaqxanii ajajattanii hojjechiifachuu ni dandeessu isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa qodaan kun dhugaa dubbachuuf wallaahi baay'ee babbareedaadha. Anillee hojjechiifadheen jira jechuudha, waan borootti gaabbitanuu miti. Haalli inni keessatti argamu yeroo ammaa kana keessatti akkuma beekamu xiqqoo qodaan akkuma argaa jirtan guyyaa guyyaadhaan jechuudha kan inni dabalaa jiru. Ammayyuu alhamdulillah xiqqoo wayya malee baay'ee dabala jechuudha, guyyaa guyyaarraan dabalaa deemaa. Kanaafuu namoonni barbaadan koomentii jalatti naaf barreessaati wal isin qunnamsiisaa jechuudha. Biyya keessa taa'anii gammachuudhaan nagaadhaan biyya ormaa keessa taa'anii waan fedhan hojjetatanii biyya ofitti galuun baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Gaafa biyyatti galanii jedhan immoo waan tokko ka'ee nan bitu yoo jettan baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Garuu gisee biyya kana jirru birriin nuti xiqqootti ilaallu biyya keessatti waa hedduu nu hojjechuu danda'a waan ta'eef isinillee maallaqa keessan waan hin taanetti baasuu osoo hin taane waan gaggaarii boruu galtanii lifaatiin kan keessan taabiin keessan ilaaltanii itti gammaddanuudhaan isiniin jedha. Waan na faana turtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa, isin jaalladhaa, turtii gaarii.